Kaleessa magaalaa Finfinneetti poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaamsa Muusaa Maatiin OMN himan. Artist Keekiyyaa Badhaadhaa sirba haaraa guyyaa har'aan kana baaseen qalbii Oromoota baay'ee hawwateetiin jiram. Haa ta'u malee garaaf bultoota yeroo ammaan kanaan cuggaarraa oowwisuudhaan gama laphee kanaan shidama wayiitu keessaa qatachaatiin jiram. Maaliif akka taate beekuu baannuyyuu sirbichi walaloo fi yeedaloodhaan kan daran miidhage yommuu ta'u, ergaan inni dabarsu ammoo Oromootaa fi akkasuma biyyattii Itoophiyaa saniifuu furmaata jedhamtee yeroo ammaan kana hayyootaan dubbatamaa jirtudha. Gaafa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sirba Keekiyyaa Badhaadhaa deemtanii akka daawwattan gamanumaan isin yaadachiifna. Walaloo sirba Keekiyyaa Badhaadhaa keessaa gaggabaabsinee gurra isin buufna. Hambaa aanoleef calanqooti dirmammuu qabna sirna mootii biqiltuu kan dursu nageenya buusaa yaa abbootii waan jedhu fakkaata Keekiyyaa Badhaadhaa. Noobeelii hidhate gaazinnaaraa addunyaan dhoowwattee jirti doolaara. Biyyattii fonqolchaa ayyaanni diinagdee kuffisee waraanni filannoo uggurame keessi hidhannootti duude gaa dargaggeessi. Biyya gidiraan deemtu karoora saaxile qabsoo warra diyaaspoora. Biyya hin gabbanne foon hayyuu nyaattu maraatuun gara hallayyaattiin kaatu. Boo sirbichi mucaa bare ergaa ajaa'ibaa qabaa sirbi Keekiyyaa Badhaadhaa. Dhagaa dhaggeeffadhaa sheer waliif gugudaa hunda keessan. Hunda biraan akka keessanis kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gamanumaan isin yaadachiifna. Dhukkuba siyaasaa dawaa isaa yaala. Goda qilintoof qaallettii keessa jira achi dhaqaa laalaa jeen. Dhagaa dhaggeeffadhaa sheer waliifis godhaa. Oduu kanatti isin dabartinaa oduu kana wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Artist Daani'el Gammadaa yookaan Karadeemaa jedhamuun kawwaba kaleessa magaalaa Finfinneetti poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaamsa Muusaa Maatiin OMN himan. Kaleessuma sa'aatii wal fakkaataatti magaalaa Burraayyuu keessattis obboleessa artistii kanaa kan ta'e dargaggoo Yoonaas Gammadaa poolisiin humna addaa Oromiyaa Butuus Maatiin dabalanii himanii jiru. Guutuu gabaasa kana Naimaa Madirraa dhageenya. Artist Daani'el Gammadaa yookaan Karadeemaa jedhamuun kan waamamu kaleessa magaalaa Finfinneetti poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaanfamuusaa maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Artist Daani'el Gammadaa hojiilee aartii Oromoo fiilmii fi ogbarruu hojjechuun kan beekamu yoo ta'u, namoota baay'ee biratti maqaa masoo Karadeemaa jedhamuun waamama. Hojiilee tola ooltummaa garaagaraa irratti hirmaachuun kan beekamu namni kun addatti ammoo sochii uummata Oromoo Walloo sababa waraanaatiin qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaan deebisanii dhaabuu irratti hojii guddaa hojjechaa nama jirudha. Hojiilee tola ooltummaa keessattuu gargaarsa uummata Walloo akka dhaabuuf yeroo garaagaraatti doorsifni irratti gaggeeffamaa akka ture kan himan maatiin isaa guyyaa kaleessaa waaree booda sa'aa 7 keessa magaalaa Finfinnee naannoo Aaskoo Addis Safar jedhamutti poolisiin humna addaa Oromiyaa konkolaataa lamaan akka isa butan OMN'tti himanii jiru. Kaleessa qaama mootummaatiin naannoo saayitii 7 walakkaa irrattidha kan isaan dhufan. Osoonni nama faana daandii irra deemaa jiru kan isaan qabani. Egaa waan isaan qabaniif wanta beeknu tokkoyyuu hin qabnu. Lafa namoonni baay'ee jiran uummata keessattidha kan isaan qaban konkolaataa lamaan dhufan. Kaleessuma sa'aatii wal fakkaataatti magaalaa Burraayyuu keessatti obboleessa artistii kanaa kan ta'e dargaggoo Yoonaas Gammadaa poolisiin humna addaa Oromiyaa Butuus maatiin dabalanii himanii jiru. Akkasuma immoo obboleessi isaa Yoonaas Gammadaa kan jedhamunis sa'aatii sana qabame. Bakki isaan itti qabaman gargaaridha. Bakka garaagaraatti sa'aatii wal fakkaataa irratti qabamanii. Artisti Daani'el Gammadaa ogummaa barate injiinarummaadhaan waajjira dhuunfaa isaa banachuun hojii hojjechaa nama jiru ta'uu kan himu. Miseensi maatii isaa kun badiin akkasitti ajaja mana murtii malee isa qabsiisuu yoo Oromummaa isaa ta'e malee homaatu hin jiru jechuun dubbata. Artisti Daani'el kana dura kitaabolee afaan Oromoo 2 fi fiilmii 1 akkasumas qof-dubbiiwwan gaggabaaboo hedduu hojjetee jira. Ji'oota 5 dura magaalaa Finfinnee keessaa butamuun reebichi hamaan irratti raawwatamee miidhaa qaamaaf saaxilamuusaa OMN afgaaffii isa waliin taasiseen ibsee ture.
yeroo ammaa kana artisti Daanielis ta'ee obboleessi isaa Yoonaas Gammadaa bakka akkamitti akka hidhamanii jiran beekamaa akka hin taane maatiin himanii jiru. Gudarsi ana Muunessaa ganda Daamuu jedhamuun beekamu keessatti guyyaa kaleessaa fulbaana 4/2021 waraana mootummaa fi waboo jidduutti lola adeemsifameen gaagamni lubbuu dhaqqabe jedhameen taateen kun kan mudate kaleessa waaree booda akka ta'edha jiraattonni garasirraa kan qulqulleeffanne sababii waraanni mootummaa gariin waraana bilisummaa Oromootti makamaniif jecha waraanni mootummaa dabalataan konkolaataa 16 oliin gara magaalaa Qarsaatti fe'amaa jiraachuu OMN odeeffateera. Guyyaa kaleessa fiidheen gaddaamu waraanni mootummaa manneen hawaasaa lakkoofsaan hedduu ta'an ibiddaan gubuutum himameen kana malees hojjettoota mootummaa dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaanichaa keessa hojjetan isin waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdan jechuun hidhaatti guraa jiraachuun gabaafameera. gabaasni kan faayidaa Australia sirni bilxiginnaa waraana kaaba Itoophiyaatti humna ittisa Tigraay wajjin adeemsaa jiru irratti ilmaan hiyyeessaa dirqamaan bobbaasuuf ajaja gara aanaa fi gandaatti gaddabarsuu keessa beektonni Oromiyaa miidiyaan sorgetti himan ajajni waraanaaf dargaggoota walitti qabu amma dabarfame kan adda isa taasisu ganda hundarraa namni 18 dirqamaan duulchifamuu isaati jedhameen Siraaj Sabaaf bal'ina qabamu. Sirni biltsiginnaa waraana kaaba Itoophiyaatti humna ittisa Tigraay wajjin adeemsaa jiru irratti ilmaan hiyyeessaa dirqamaan bobbaasuuf ajaja gara aanaa fi gandaatti gaddabarsuu isaa keessa beektonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Leenjii gaachana sirnaa guutuu Oromiyaa keessatti kan kennaa ture biltsiginnaan duula waraanaatiif dargaggoonni dirqamaan qabamanii akka duulchifaman ajaja dabarsuu isaa maddeen keessa beekan Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Ajajni duula waraanaatiif gandoota hunda irraa nama dirqamsiisu kun kan darbe waamichi fedhiin raayyaa ittisa biyyaatti dabalamu hanga barbaadame tarkaanfatuu dhabeen booda jedham qaamni odeeffannoo kana nuun gahem gandootaa fi aanota Oromiyaa hunda keessatti caasaan mootummaa ummanni keessattuu dargaggoonni fedhiin akka duulan yaamicha taasisaa turanis hin milkooyne sababa kana irraa kan ka'e dargaggoonni danuun maqaa hojiitiin gowwoomfamuun akkasumas daandii irraa butamuun mooraa leenjii xollaay birsholoqoo fi kanneen biroo keessatti leenji'aa jiraachuun gabaafamaati ture. Dargaggoonni gahumsa gahaa malee mooraa leenjii keessaa baafamuun adda waraana kaabaa geeffaman baay'een dhumuu fi booji'amuu isaanii suuraalee fi viidiyoowwan marsaa hawaasummaarra naannaan ragaadha. Ani bakka lolaa ta'uu isaan beeku mana leenjii deemtu jennaan mana leenjii deemee halkan nu kaasee ammas hin deemtu jennaan makiina yaabuu malee iddoo akkasii irratti turanii wanta isaan nutti man hin qabnu. Duulli amma taasifamaa jiru kun erga humni ittisa Tigraay adda waraanaa lixa Gondar kaaba Walloo Waaldiyaa Affaar keessatti waraana biltsiginnaa rukutuun injifannoo irratti gonfadhe jedhee ibseen booda akka qaamni dhimma kana beeku Oromiyaa miidiyaa neetworkiif himetti ajajni waraanaaf dargaggoota walitti qabu amma dabarfame kan adda isa taasisu ganda hunda irraa namni 18 dirqamaan duulchifamuu isaati. Waraana kaayyoo Oromoo hin qabnee fi qabsoo Oromoo hin utumneef lubbuun qaalii dargaggoota Oromoo akka hin banneef uummanni Oromoo didachuu qabaan dhaamsa madda odeeffannoo kana nuufneeti. Waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun humni biltsiginnaa aangoo federaalaa harkaa qabuu fi humni ittisa Tigraay injifannoo galmeessine jechuun ibsataa jiru. Ibsi injifannoo koomaand poostii Tigraay akka jedhutti adda waraanaa Affaar fi Wallootti leellaa tibba kana taasiseen loltoota mootummaa 7,000 ta'an hojiin ala taasisuun isaa beeksisee jira. Bifa wal fakkaatuun gareen biltsiginnaa ibsa karaa Laatinaant Jeneraal Baacaa Dabaleetiin kenneen addoota waraanaa sadii irratti loltoota TPLF 5,000 fi 600 ajjeesuu fi 2,300 ol booji'uu ibsee bal'ina Siraaj ammas irra deebiidhaan Siraaj Sabaaf akka nutti himamu. Waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun humni biltsiginnaa aangoo federaalaa harkaa qabu humni ittisa Tigraay injifannoo galmeessine jechuun ibsataati jiru. Ibsi injifannoo koomaand poostii Tigraay akka jedhutti adda waraanaa Affaar Walloo fi Waaldiyaatti haleellaa tibba kana taasiseen walitti loltoota mootummaa 7,000 ta'an hojiin ala taasisuu beeksiseeti jira. Bifuma wal fakkaatuun gareen biltsiginnaa ibsa karaa Leetinaanti Jeneraal Baacaa Dabaleetiin kenneen addoota waraanaa sadii irratti loltoota TPLF 5,600 ajjeesuu fi 2,300 ol booji'uu ibse. አንደኛው ኮር ባድመ ይባላል፣ ሁለተኛው ማዕበል፣ ሶስተኛው ደደቢት ይባላል። እነዚህ ክፍለ ጦሮች ሙሉ በሙሉ ተደምስሰዋል።
waraanni Tigraay duula waraanaa naannoo Amaaraa keessatti itti fufeen loltoota mootummaa Biltsiginnaa irratti kasaaraa guddaa geessisuu isaa beeksisee jira. Ibsi injifannoo Command Post Tigraay akka jedhutti adda waraanaa Affaarii fi Wallootti haleellaa tibba kana taasiseen loltoota mootummaa 5,000 hojiin ala taasisuu isaa beeksise. Bifuma wal fakkaatuun ibsi injifannoo waraana Tigraay kun akka jedhutti adda waraanaa Waaldiyaa irrattis haleellaa tibbana loltoota mootummaa Biltsiginnaa irratti raawwateen loltoota 2,000 caalan barbadeessee jira jedhe. Akka ibsi injifannoo waraana Tigraay kanatti addoota waraanaa lamaan irrattu meeshaalee waraanaa gurguddaa fi gosa adda addaa booji'amus dabalataan ibsamee jira. Mootummaan Biltsiginnaa gama isaatiin lola tibba kana kaaba Gondarii fi lixatti taasifameen humnoota Tigraay irratti injifannoo argadhee jira jedhe. Sochii waraana mootummaa Biltsiginnaa kana ilaalchisee ibsa miidiyaaleef kan kennan Leetinaanti Jeneraal Baacaa Dabalee addoota waraanaa 3 irratti humnoota Tigraay haleellee jirra jedhe. Haa ta'u malee ibsi Leetinaanti Jeneraal Baacaa Dabalee miidiyaalee biyyattiif kennan kun kan amanamuu miti jedhu taajjabdoonni dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa jirani. Sababbiin isaa immoo Leetinaanti Jeneraal Baacaa Dabalee dabalatee qondaalonni mootummaa Biltsiginnaa dhimma lola Tigraay irratti odeeffannoo dogongorsaa ta'e uummataaf kennaa turu kan jedhudha. Leetinaanti Jeneraal Baacaa Dabalee juntaa balleessinee jirra jechuun irra deddeebiin odeeffannoo dogongoraatiin uummata biyyattii sobaa ture jechuun himatamaa ture. Jeneraalichi baatii waxabajjii darbe keessaa booji'amtoota 8,000 caalaniif harka humnoota Tigraay jiran viidiyoo sobaati jechuun haaluun isaanii waraana biyyattii keessatti mufannaa uumuu isaan kan yaadatamudha. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Arxummaa Fursee magaalaa Caffaa Roobiit keessatti tajaajilli ibsaa addaan cituun hawaasa komachiise. Magaalaan Caffaa Roobiit magaalaa aanichaa yoo taatu torbee tokko oliif tajaajilli ibsaa irraa cituun hawaasni rakkoo jabduu keessa jirra jedhu. Aanichatti sababuma kanaan dhiheessin bishaan fi tajaajila telekoomii adda citee jiraachuu himan. Rakkoon kun hundi akka furamuuf qaamota dhimmi ilaallatutti iyyatanis homaa fala osoo argatin jiru. Erga Dr. Alamuu Simee gama Walloo dhufe irraa kaasee shirri gama hundaan uummata Oromoo Walloo irratti xaxamu babal'achaa jira jechuun komii dhiheeffatan Oromoonni Walloo. Gama biraatiin mootummaan naannoo Amaaraa jimaa Walloo kamiseerraa gara magaalaa Dasee geeffamuun gurguramaa ture gureera. Kanaaf yeroo ammaa daldalli jimaa dhaabbateera. Namoonni daldala jimaa irratti bobba'anii hojjechaa turan akka jimaa qabanii magaalaa Dasee hin seenne dhorkamuun jireenya daldaltoota irratti dhiibbaa uumaa jira jedhameera. Gabaasni kan Faayidaa Eliyaas ture. Qabanii magaalaa Dasee hin seenne dhorkamuun jireenya daldaltoota irratti dhiibbaa uumaa jira jedhameera. Gabaasni kan Faayidaa Eliyaas ture. Kaleessa magaalaa Finfinneetti poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaamsamuu isaa maatiin OMN itti himan. Artist Keekiyyaa Badhaadhaa sirba haaraa guyyaa har'aan kanaa baaseen qalbii Oromoota baay'ee hawwateetiin jira. Haa ta'u malee garaaf bultoota yeroo ammaan kanaa cuggaarraa oowwisuudhaan gama laphee kanaa shidama wayiitu keessaa qaxachaatiin jira. Maaliif akka taate beekuu baannuyyuu sirbichi walaloo fi yeedaloodhaan kan daran miidhage yommuu ta'u ergaan inni dabarsu ammoo Oromootaaf akkasuma biyyattii Itoophiyaa saniifuu furmaata jedhamtee yeroo ammaan kana hayyootaan dubbatamaa jirtudha. Gaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sirba Keekiyyaa Badhaadhaa kana deemtanii akka daawwattan gamanumaan isin yaadachiifnam. Walaloo sirba Keekiyyaa Badhaadhaa keessaa gaggabaabsinee gurra isin buufnam. Hambaa aanoleef calanqootiin dirmammuu qabna sirna mootiin biqiltuu kan dursu nageenya buusaa yaa abbootii waan jedhu fakkaata Keekiyyaa Badhaadhaa. Noobeelii hidhate gaazinnaaraa addunyaan dhoowwattee jirti doolaara. Biyyattii fonqolchaa ayyaanni diinagdee kuffisee waraanni filannoo uggurame keessi hidhannootti duude gaa dargaggeessi. Biyya gidiraan deemtu karoora saaxile qabsoo warra diyaaspoora. Biyya hin gabbanne foon hayyuu nyaattu maraatuun gara hallayyaattiin kaatu. Boo sirbichi mucaa bare ergaa ajaa'ibaa qabaa sirbi Keekiyyaa Badhaadhaa. Dhagaa dhaggeeffadhaa sheer waliif gugudaa hunda keessan. Hunda biraan akka keessanis kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gamanumaan isin yaadachiifna. Dhukkuba siyaasaa dawaan isaa yaala. Goda qilintoof qaallettii keessa jira achi dhaqaa laalaa jeen. Dhagaa dhaggeeffadhaa sheer waliifis godhaa. Oduu kanatti isin dabartinaa oduu kana wajjin turtii gaarii isiniin jenna.
Artist Daani'eel Gammadaa yookaan Karadeemaa jedhamuun kawwabamu kaleessa magaalaa Finfinneetti poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaamsamuu isaatiin OMN himan. Kaleessuma sa'aatii walfakkaataatti magaalaa Burraayyuu keessattis obboleessa artistii kanaa kan ta'e dargaggoo Yoonaas Gammadaa poolisiin humna addaa Oromiyaa butuus maatiin dabalanii himanii jiru. Guutuu gabaasa kana Naa'imaa Madiraa dhageenya. Artisti Daani'eel Gammadaa yookaan Karadeemaa jedhamuun kan waamamu kaleessa magaalaa Finfinneetti poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaanfamuusaa maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Artisti Daani'eel Gammadaa hojiilee aartii Oromoo fiilmii fi ogbarruu hojjechuun kan beekamu yoo ta'u namoota baay'ee biratti maqaa masoo Karadeemaa jedhamuun waamama. Hojiilee tola ooltummaa garaagaraa irratti hirmaachuun kan beekamu namni kun addatti ammoo sochii uummata Oromoo Walloo sababa waraanaatiin qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaan deebisanii dhaabuu irratti hojii guddaa hojjechaa nama jirudha. Hojiilee tola ooltummaa keessattuu gargaarsa uummata Walloo akka dhaabuuf yeroo garaagaraatti doorsifni irratti gaggeeffamaa akka ture kan himan maatiin isaa guyyaa kaleessaa waaree booda sa'aa 7 keessa magaalaa Finfinnee naannoo Aaskoo Addis Safar jedhamutti poolisiin humna addaa Oromiyaa konkolaataa lamaan akka isa butan OMN'tti himanii jiru. Kaleessa qaama mootummaatiin naannoo saayitii 7 walakkaa irrattidha. Kan isaan dhufan osoonni nama faana daandii irra deemaa jiru. Kan isaan qabani egaa waan isaan qabaniif wanta beeknu tokko iyyuu hin qabnu. Lafa namoonni baay'ee jiran uummata keessattidha kan isaan qaban konkolaataa lamaan dhufan. Kaleessuma sa'aatii wal fakkaataatti magaalaa Burraayyuu keessatti obboleessa artistii kanaa kan ta'e dargaggoo Yoonaas Gammadaa poolisiin humna addaa Oromiyaa butuus maatiin dabalanii himanii jiru. Akkasuma immoo obboleessi isaa Yoonaas Gammadaa kan jedhamunis sa'aatii sana qabame. Bakki isaan itti qabaman gargaaridha. Bakka garaagaraatti sa'aatii wal fakkaataa irratti qabamanii. Artisti Daani'eel Gammadaa ogummaa barate injiinarummaadhaan waajjira dhuunfaa isaa banachuun hojii hojjechaa nama jiru ta'uu kan himu. Miseensi maatii isaa kun badiin akkasitti ajaja mana murtii malee isa qabsiisuu yoo oromummaa isaa ta'e malee homaatu hin jiru jechuun dubbata. Artisti Daani'eel kana dura kitaabolee afaan Oromoo 2 fi fiilmii 1 akkasumas qof-dubbiiwwan gaggabaaboo hedduu hojjetee jira. Ji'oota 5 dura magaalaa Finfinnee keessaa butamuun reebichi hamaan irratti raawwatame miidhaa qaamaaf saaxilamuusaa OMN afgaaffii isa waliin taasiseen ibsee ture. Yeroo ammaa kana artisti Daani'eelis ta'ee obboleessi isaa Yoonaas Gammadaa bakka akkamitti akka hidhamanii jiran beekamaa akka hin taane maatiin himanii jiru. Godinaarsii aanaa muunessaa ganda Daamuu jedhamuun beekamu keessatti guyyaa kaleessaa fulbaana 4/2021 waraana mootummaa fi waboo jidduutti lola adeemsifameen gaagamni lubbuu dhaqqabe jedhameen. Taateen kun kan mudateem kaleessa waaree booda akka ta'edha jiraattonni garasirraa kan qulqulleeffanne. Sababii waraanni mootummaa gariin waraana bilisummaa Oromootti makamaniif jecha waraanni mootummaa dabalataan konkolaataa 16 oliin gara magaalaa Qarsaatti fe'amaa jiraachuu OMN odeeffateera. Guyyaa kaleessa fiidheen gaddaa immoo waraanni mootummaa manneen hawaasaa lakkoofsaan hedduu ta'an ibiddaan gubuutum himame. Kana malees hojjettoota mootummaa dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaanichaa keessa hojjetan isin waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdan jechuun hidhaatti guraa jiraachuun gabaafameera. Gabaasni kan Faayiza Eliyaastreem. Sirni bilxiginnaa waraana kaaba Itoophiyaatti humna ittisa Tigraay wajjin adeemsaa jiru irratti ilmaan hiyyeessaa dirqamaan bobbaasuuf ajaja gara aanaa fi gandaatti gad dabarsuu keessa beektonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Ajajni waraanaaf dargaggoota walitti qabuu amma dabarfame kan adda isa taasisu ganda hundarraa namni 18 dirqamaan duulchifamuu isaati jedhameen Siraaj Sabaaf bal'ina qaba. Sirni biltsiginnaa waraana kaaba Itoophiyaatti humna ittisa Tigraay wajjin adeemsaa jiru irratti ilmaan hiyyeessaa dirqamaan bobbaasuuf ajaja gara aanaa fi gandaatti gad dabarsuu isaa keessa beektonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Leenjii gaachana sirnaa guutuu Oromiyaa keessatti kan kennaa ture biltsiginnaan duula waraanaatiif dargaggoonni dirqamaan qabamanii akka duulchifaman ajaja dabarsuu isaa maddeen keessa beekan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Ajajni duula waraanaatiif gandoota hunda irraa nama dirqamsiisu kun kan darbe waamichi fedhiin raayyaa ittisa biyyaatti dabalamu hanga barbaadame tarkaanfatuu dhabeen booda jedham qaamni odeeffannoo kana nuun gahem. Gandootaa fi aanota Oromiyaa hunda keessatti caasaan mootummaa uummanni keessattuu dargaggoonni fedhiin akka duulan yaamicha taasisaa turanis hin milkooyne. Sababa kana irraa kan ka'e dargaggoonni danuun maqaa hojiitiin gowwoomfamuun akkasumas daandii irraa butamuun mooraa leenjii xollaay birsholoqoo fi kanneen biroo keessatti leenji'aa jiraachuun gabaafamaati ture.
dargaggoonni gahumsa gahaa malee mooraa leenjii keessaa baafamuun adda waraana kaabaa geeffaman baay'een dhumuu fi booji'amuu isaanii suuraalee fi viidiyoowwan marsaa hawaasummaarra naannaan ragaadha. Ani bakka lolaa ta'uu isaan beeku mana leenjii deemtu jennaan mana leenjii deemee halkan nu kaasee ammas hin deemtu jennaan makiina yaabuu malee iddoo akkasii irratti turanii wanta isaan nutti man hin qabnu. Duulli amma taasifamaa jiru kun erga humni ittisa Tigraay adda waraanaa lixa Gondar kaaba Walloo Waaldiyaa Affaar keessatti waraana Bilisiginnaa rukutuun injifannoo irratti gonfadhe jedhee ibseen booda akka qaamni dhimma kana beeku Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi Meetiim ajajni waraanaaf dargaggoota walitti qabu amma dabarfame kan adda isa taasisuun ganda hunda irraa namni 18 dirqamaan duulchifamu isaatiin waraana kaayyoo Oromoo hin qabnee fi qabsoo Oromoo hin utumneef lubbuun qaalii dargaggoota Oromoo akka hin banneef uummanni Oromoo didachuu qabaan dhaamsa madda odeeffannoo kana nuufneeti. Waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun humni bilxiginnaa aangoo federaalaa harkaa qabuu fi humni ittisa Tigraay injifannoo galmeessine jechuun ibsataa jiru. Ibsi injifannoo koomaand poostii Tigraay akka jedhutti adda waraana Affaar fi Walloo Chaleellaa tibba kana taasiseen loltoota mootummaa 7,000 ta'an hojiin ala taasisuun isaa beeksisee jira. Bifa wal fakkaatuun gareen bilxiginnaa ibsa karaa Laatinaant Jeneraal Baacaa Dabaleetiin kenneen addoota waraanaa sadii irratti loltoota TPLF 5,000 fi 600 ajjeesuu fi 2,300 ol booji'uu ibsee bal'ina siraacha ammas irra deebiidhaan siraacha sabaaf akkachaa nutti hima. Waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun humni bilisiginnaa aangoo federaalaa harkaa qabu humni ittisa Tigraay injifannoo galmeessine jechuun ibsa taatee jiru. Ibsi injifannoo koomaand poostii Tigraay akka jedhutti adda waraanaa Affaar Walloo fi Waaldiyaatti haleellaa tibba kana taasiseen walitti loltoota mootummaa 7,000 ta'an hojiin ala taasisuu beeksiseetii jira. Bifuma wal fakkaatuun gareen bilisiginnaa ibsa karaa Leetinaanti Jeneraal Baacaa Dabaleetiin kenneen addoota waraanaa sadii irratti loltoota TPLF 5,600 ajjeesuu fi 2,300 ol booji'uu ibse. አንደኛው ኮር ባድመ ይባላል፣ ሁለተኛው ማዕበል፣ ሶስተኛው ደደቢት ይባላል። እነዚህ ክፍለ ጦሮች ሙሉ በሙሉ ተደምስሰዋል። Waraanni Tigraay duula waraanaa naannoo Amaaraa keessatti itti fufeen loltoota mootummaa bilisiginnaa irratti kasaaraa guddaa geessisuu isaa beeksiseetii jira. Ibsi injifannoo koomaand poostii Tigraay akka jedhutti adda waraanaa Affaarii fi Wallootti haleellaa tibba kana taasiseen loltoota mootummaa 5,000 hojiin ala taasisuu isaa beeksise. Bifuma wal fakkaatuun ibsi injifannoo waraana Tigraay kun akka jedhutti adda waraanaa Waaldiyaa irrattis haleellaa tibbana loltoota mootummaa bilisiginnaa irratti raawwateen loltoota 2,000 caalan barbadeessee jira jedhe. Akka ibsi injifannoo waraana Tigraay kanatti addoota waraanaa lamaan irrattu meeshaalee waraanaa gurguddaa fi gosa adda addaa booji'amus dabalataan ibsameetii jira. Mootummaan bilisiginnaa gama isaatiin lola tibba kana kaaba Gondarii fi lixatti taasifameen humnoota Tigraay irratti injifannoo argadhee jira jedhe. Sochii waraana mootummaa bilisiginnaa kana ilaalchisee ibsa miidiyaaleef kan kennan Leetinaanti Jeneraal Baacaa Dabalee addoota waraanaa sadii irratti humnoota Tigraay haleellee jirra jedhe. Haa ta'u malee ibsi Leetinaanti Jeneraal Baacaa Dabalee miidiyaalee biyyattiif kennan kun kan amanamuu miti jedhu taajjabdoonni dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa jiraniim. Sababbiin isaa immoo Leetinaanti Jeneraal Baacaa Dabalee dabalatee qondaalonni mootummaa bilisiginnaa dhimma lola Tigraay irratti odeeffannoo dogongorsaa ta'e uummataaf kennaa turu kan jedhudha. Leetinaanti Jeneraal Baacaa Dabalee juntaa balleessinee jirra jechuun irra deddeebiin odeeffannoo dogongoraatiin uummata biyyattii sobaa ture jechuun himatamaatii ture. Jeneraalichi baatii waxabajjii darbe keessaa booji'amtoota 8,000 caalaniif harka humnoota Tigraay jiran viidiyoo sobaati jechuun haaluun isaanii waraana biyyattii keessatti mufannaa uumuu isaan kan yaadatamudha. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Arxummaa Fursee magaalaa Caffaa Roobiit keessatti tajaajilli ibsaa addaan cituun hawaasa kamachiise. Magaalaan Caffaa Roobiit magaalaa aanichaa yoo taatu torbee tokko oliif tajaajilli ibsaa irraa cituun hawaasni rakkoo jabduu keessa jirra jedhu. Aanichatti sababuma kanaan dhiheessin bishaan fi tajaajila telekoomii adda citee jiraachuu himan. Rakkoon kun hundi akka furamuuf qaamota dhimmi ilaallatutti iyyatanis homaa fala osoo argatin jiru. Erga Dr. Alamuu Simee gama Walloo dhufe irraa kaasee shirri gama hundaan uummata Oromoo Walloo irratti xaxamu babal'achaa jira jechuun komii dhiheeffatan Oromoonni Walloo. Gama biraatiin mootummaan naannoo Amaaraa jimaa Walloo kamiseerraa gara magaalaa Dasee geeffamuun gurguramaa ture gureera. Kanaaf yeroo ammaa daldalli jimaa dhaabbateera. Namoonni daldala jimaa irratti bobba'anii hojjechaa turan akka jimaa qabanii magaalaa Dasee hin seenne dhorkamuun jireenya daldaltoota irratti dhiibbaa uumaa jira jedhameera. Gabaasni kan Faayidaa Eliyaas ture. Kaleessa magaalaa Finfinneetti poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaamsa Musaa Maatiin OMN himan.
Artist Keekiyyaa Badhaadhaa sirba haaraa guyyaa har'aan kanaa baaseen qalbii Oromoota baay'ee hawwateetiin jira. Haa ta'u malee garaaf bultoota yeroo ammaan kanaa cuggaarraa oowwisuudhaan gama laphee kanaa shidama wayiitu keessaa qatachaatiin jira. Maaliif akka taate beekuu baannuyyuu sirbichi walaloo fi yeedaloodhaan kan daran miidhage yommuu ta'u, ergaan inni dabarsu ammoo Oromootaa fi akkasuma biyyattii Itoophiyaa saniifuu furmaata jedhamtee yeroo ammaan kana hayyootaan dubbatamaa jirtudha. Gaafa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sirba Keekiyyaa Badhaadhaa deemtanii akka daawwattan gamanumaan isin yaadachiifna. Walaloo sirba Keekiyyaa Badhaadhaa keessaa gaggabaabsinee gurra isin buufna. Hambaa aanoleef calanqooti dirmammuu qabna sirna mootii biqiltuu kan dursu nageenya buusaa yaa abbootii waan jedhu fakkaata Keekiyyaa Badhaadhaa. Noobeelii hidhate gaazinnaaraa addunyaan dhoowwattee jirti doolaara. Biyyattii fonqolchaa ayyaanni diinagdee kuffisee waraanni filannoo uggurame keessi hidhannootti duude gaa dargaggeessi. Biyya gidiraan deemtu karoora saaxile qabsoo warra diyaaspoora. Biyya hin gabbanne foon hayyuu nyaattu maraatuun gara hallayyaattiin kaatu. Boo sirbichi mucaa bare ergaa ajaa'ibaa qabaa sirbi Keekiyyaa Badhaadhaa. Dhagaa dhaggeeffadhaa sheer waliif gugudaa hunda keessan. Hunda biraan akka geessanis kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gamanumaan isin yaadachiifna. Dhukkuba siyaasaa dawaan isaa yaala. Goda qilintoof qaallettii keessa jira achi dhaqaa laalaa jeen. Dhagaa dhaggeeffadhaa sheer waliifis godhaa. Oduu kanatti isin dabartinaa oduu kana wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Artist Daani'eel Gammadaa yookaan Karadeemaa jedhamuun kawwaba kaleessa magaalaa Finfinneetti poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaamsamuu maatiin OMN himan. Kaleessuma sa'aatii wal fakkaataatti magaalaa Burraayyuu keessattis obboleessa artistii kanaa kan ta'e dargaggoo Yoonaas Gammadaa poolisiin humna addaa Oromiyaa butuus maatiin dabalanii himanii jiru. Guutuu gabaasa kana Naayimaa Madirraa dhageenya. Artisti Daani'eel Gammadaa yookaan Karadeemaa jedhamuun kan waamamu kaleessa magaalaa Finfinneetti poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaanfamuusaa maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Artisti Daani'eel Gammadaa hojiilee aartii Oromoo fiilmii fi ogbarruu hojjechuun kan beekamu yoo ta'u, namoota baay'ee biratti maqaa masoo Karadeemaa jedhamuun waamama. Hojiilee tola ooltummaa garaagaraa irratti hirmaachuun kan beekamu namni kun addatti ammoo sochii uummata Oromoo Walloo sababa waraanaatiin qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaan deebisanii dhaabuu irratti hojii guddaa hojjechaa nama jirudha. Hojiilee tola ooltummaa keessattuu gargaarsa uummata Walloo akka dhaabuuf yeroo garaagaraatti doorsifni irratti gaggeeffamaa akka ture kan himan maatiin isaa guyyaa kaleessaa waaree booda sa'aa 7 keessa magaalaa Finfinnee naannoo Aaskoo Addis Safar jedhamutti poolisiin humna addaa Oromiyaa konkolaataa lamaan akka isa butan OMN'tti himanii jiru. Kaleessa qaama mootummaatiin naannoo sa'aatii 7 walakkaa irrattidha. Kan isaan dhufan osoonni nama faana daandii deemaa jiru. Kan isaan qabani egaa waan isaan qabaniif wanta beeknu tokkoyyuu hin qabnu. Lafa namoonni baay'ee jiran uummata keessattidha kan isaan qaban konkolaataa lamaan dhufan. Kaleessuma sa'aatii wal fakkaataatti magaalaa Burraayyuu keessatti obboleessa artistii kanaa kan ta'e dargaggoo Yoonaas Gammadaa poolisiin humna addaa Oromiyaa butuus maatiin dabalanii himanii jiru. Akkasuma immoo obboleessi isaa Yoonaas Gammadaa kan jedhamunis sa'aatii sana qabame. Bakki isaan itti qabaman gargaaridha. Bakka garaagaraatti sa'aatii wal fakkaataa irratti qabamanii. Artisti Daani'eel Gammadaa ogummaa barate injiinarummaadhaan waajjira dhuunfaa isaa banachuun hojii hojjechaa nama jiru ta'uu kan himu. Miseensi maatii isaa kun badiin akkasitti ajaja mana murtii malee isa qabsiisuu yoo Oromummaa isaa ta'e malee homaatu hin jiru jechuun dubbata. Artisti Daani'eel kana dura kitaabolee afaan Oromoo 2 fi fiilmii 1 akkasumas qof-dubbiiwwan gaggabaaboo hedduu hojjetee jira. Ji'oota 5 dura magaalaa Finfinnee keessaa butamuun reebichi hamaan irratti raawwatamee miidhaa qaamaaf saaxilamuusaa OMN afgaaffii isa waliin taasiseen ibsee ture. Yeroo ammaa kana artisti Daani'eelis ta'ee obboleessi isaa Yoonaas Gammadaa bakka akkamitti akka hidhamanii jiran beekamaa akka hin taane maatiin himanii jiru.
Gudarsi ana munessa ganda damu jedhamuun beekamu keessatti guyyaa kaleessaa fulbaana 2021 waraana mootummaa fi waboo jidduutti lola adeemsameen gaagamni lubbuu dhaqqabe jedhameen taateen kun kan mudateem kaleessa waaree booda akka ta'edha jiraattonni garasirraa kan qulqulleeffanne sababii waraanni mootummaa gariin waraana bilisummaa oromootti makamaniif jecha waraanni mootummaa dabalataan konkolaataa 16 oliin gara magaalaa Qarsaatti fe'amaa jiraachuu OMN odeeffateera.